Baay'ee jira daawwattoota keenyaa kun akkuma argitanii biddeen keenya kana fakkaata bareedatti baay'ee jira. Eeleen so'itee jirti isiniin jenna kottaati nyaadha kottaati affeerraa keenya waxiinis jira barbaadan kottaa misaa nyaadha isiniin jenna. Ala kanaan tolchina ay ganni in ulfaata ganni. Uwe eeleen koo garuu qoraan illee fixxuu badaasa aarrillee kun achiin ba'a akkuma argitan kana haara karaa gaaraa sana baasa basuma do aara isaa biiko akkatti inni haaraa jiru suma karaa gaaraa ba'a haarri isaa jechuudha. Siin karaa tokkollee immoo gaararraan ba'a jechuudha. Kun akkuma argitan kana asiin ol baasa haara isaa jechuudha. Baay'ee haaraa jira. Qoraan kootu jiidhaa ta'e akkasittiin haaraa jechuudha. Daawwattoota keenya kana fakkaata jireenya biyya keenyaa kun akkasittiin jiraachaa jirra waan jedhu galata waaqa. Jireenya biyya keenyaa namatti tola maatii ofii faana akkasittiin jiraachuun namatti tola tolchanii laachuun jechuudha. Itti dadhabnee eenyu ta'uun kan namaatu hojjenna miti isiniin jedha. Namoonni tokko akkasittiin biddeen tolchellaadhaa fi akkasittiin mo'achuu dandeessu garuu annatti tolee jira galata waaqa. Kun maatii ofii faana haala kanaan jiraachuun biyyi nama biyyuun ila karaa kana no'ine asiin naanno'ine garuu karaa biraa ho'itee jirti jechuudha. Kana fakkaata biddeenni kiyya akkasiin bareeda jechuudha haala kanaan. Akkuma argitan kun daawwattoota keenya biddeena karaa sana na duraa naanno'ine lafun akkuma argitan biddeenni kana ni bareeda. Kun akkasii biddeenni jechuudha. Biddeenni keenya sirriitti eeleen karaa hunda no'ine kana fakkaata. Bareeda biddeensa jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee tokko bareeda. Kana fakkaata jechuudha biddeenni. Daawwattoota keenya akkasiin biddeen tolchina kunoo. Wanta ani guuteen nanneef jechuudha. Eeleen koo xiqqoo karaa kaan no'ine qoraan koo jiidhaa ta'eetu na sodaachise jechuudha. Karaa caafiin isaan ga'utti lakunoo karaa kana amma fakkeenyaaf karaa kana no'ine naaf jechuudha. Eeleen koo xiqqoo rakkistuudha. Akkasumatti isiniin jenna. Walum jala ho'aa deemti jechuudha. Kanaafini isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya. Wata hagunda nunga wachada liqaqan yamache namusus murna ufi
amma immoo egaa innan biddeen tolchuu waanan qursii godhuu jechuudha. Qursii wanti goonu biddeen yeroo tolchinu yeroo hundumayyuu ambaashaa tolfanna waan ta'eef jechuudha. Kun zayitiitti gochaa jira. Ambaashaa akkamitti akkan tolchuu raafuudhaan hin tolchachuudha. Raafuudhaan akkamitti akkan tolchuu narraa barachuu dandeessu jechuudha. Raafuutti naqeetan tolchaa. Ganama qursii waan biraa hin barbaachisu jechuudha. Dhugaa isinitti himuudhaafi maaliif raafuutti naqeen tolcha waan ta'eef waan biraa hin barbaachisu shaayii qofa barbaachisa jechuudha. Kun akkuma argitan sukkaaratti godheera, soogidatti godheera, zayitiitti godheera. Raafuu koommoo akkamittiin akkan faana tolchus ni agarsiisa jechuudha. Waa tokko hin barbaachisu ganama na qursii godhattanii warri biyya keessa jirtan haaluun salphaa ta'een akkasittiin qursii ganama shawwaduu hin dandeessu jechuudha shaayii faana. Kana fakkaata. Dhugaa isinitti agarsiisa akkamitti akkan ganama qursii godhu jechuudha. Biddeen yeroo hunda nama dabbarachuudha. Mokoroonii, qursii, ganama mokoroonii, paastaa, biddeen akka warri biyya keessaa barbaadani. Ani garuu isa kanan barre biddeenii fi mokorooniin kun gaduu naan bu'u jechuudha ganama. Ruuziillee godhu jechuudha biyya keessatti ruuziillee barbaadu. Ani garuu siistama kanaanin kana kuno innan biddeen tolchu ambaashaa isa kanatti godhee eenyu ta'a jechuudha. Ambaashaatti godheeni raafuu keessa isaatti godheen akka mandhuushee warri beektan jirtu miti warri beeruu jirtanii yookiin immoo le'emee moo maal jedhu le'emee jedhu natti fakkaata. Keessa isaallee jimneellee kaa'uun hin kaa'u jimnee yookiin chiis keessa isaa godhu. Ani immoo haaluma salphaa ta'een qochoollee keessan godhaa, raafuullee keessan godhaa, timaatimiillee waan an qabuun keessa godha jechuudha. Keessa godheen tolchaa jechuudha. Eleeman biddeen tolchuttiin tolcha jechuudha. Innaan tolchuu walitti deebina. Innaan biddeen tolchee fixe isa kanaa walitti deebina. Ammasitti maal nagaatti turaa isiniin jedha. Kunoo haala kanaan lixii bukeesseera. Absiitii kan buuse immoo isin agarsiiseera. Egaa absiitii konnaan buufadhe kun akkasittiin hin bukaa. Kanum irshoo yeroo daabboo tolchus yeroo maal godhus irshoo isa suuqii bitamutti hin godhu. Irshoo masakalleexii isuma kan xaafii hadiin itti godhadha jechuudha. Isuma naabu keessaa jechuudha. Inni sun coggaarraa nuti ta'aa jedhu warri biyya keessaa jechuudha. Kana fakkaata. Ammasitti nagaatti